Entertainment. Hello everybody, I am Tamam. I will come up with English grammar for you. Get ready and subscribe and share our channel. Don't forget. So subscribe our channel. I will teach about WH question in simple way. See you guys. Hello everybody, I'm teacher Tama. I'm English teacher. Guys, I come up with for you through YouTube channel to this YouTube channel. You can subscribe and share. I come up with you for you the teaching WH questions. I'm English teacher. Ega makanko bersisa tamam nanjedu bersisa afan Ingiliziti. Arra bernota hara afan Ingilizi gosa serlu afan Ingilizi English grammar. Gosa afan Ingilizi grammar sinit kabaden dia denjera. Mata dureen kan ko arra WH questions. WH question kun kabiye barnota sadarka adda jira isanis mal. What are WH questions? Before we are talking about WH questions, we have to talk about WH words. Why WH question dubachunura jechonni WH dan egalan afan Ingilizi keessatti kamfa kan jedhu ilaaluudhaaf. They are who, what, when, where, why, how, and which. Very good. For what purpose we use WH words? To form WH question. WH questions are also called what? Information questions. Information questions. We use WH words to ask detailed information. We can use who to what? To grab information, detailed information about person by using who. For instance, who people are they? Who people are they? Namonni eenyu faadha? Isaan eenyudha kan jedhu ogaafanne isaan. Who people are they? We are talking just about a person. Waa'ee eenyu dubbachuutti jirra? Waa'ee namoota dubbachuutti jirra. People. What is refers to object, idea, and action. Object, idea, and action. Faati kanaga kan fayyadamnu object waa'ee meeshaalee yaadaa fi gochaa yennaa gaafannu fayyadamna jechuudha. Okay, the third inni sadaffaan immoo when. Yoom akka jechuuti. Kanaafuu gaaffiin yoomomsin gaafatan maal jechuudha? Yeroo jechuu isaaniiti. Gochi tokko yoom akka raawwate ibsuudhaaf gaaffii when jedhu gaafanna jechuudha. That the day we ask the question WH word when we ask about time. Okay, the first WH is where. Wherein-ga eessa akka jechuuti. So eessa yoo isin jedhan maal isaa himti? Bakka jechuudha. So WH where it refers to place. So when someone asked you about by using the WH where, just he is asking the destination. He's asking you destination or place. Good. The fifth WH is why. Why you laugh? Why you laugh to me? Why is what? That the person is asking you the reason, the evidence. So, why jechunga malif akka jechuuti. Malif. Kanaafuu namni tokko malif natti kofalte yoo sin jedhe maal jechuu isaati? Sababa isaas si gaafachuu isaati. Kanaafuu WH why is refers to reason or evidence. Good. Kanaafuu sababa gaafachuudhaaf maal fayyadamna? Gosa gaaffii WH why dhaan eegalu gaafanna jechuudha. Good. The sixth
The sixth one is how. This is not themes WH, but it is WH. Isin kunga gosa gaafii WH uumuudhaaf yookiin ijaaruudhaaf kan fayyadamnudha. Good. Garuu WH dhaan waliin fakkaatu. Gosti gaafii haawii kun gaafii maalii gaafachuuf nu gargaara? Good. How something happened or how something done. Akkamitti wanti tokko akka raawwate akkamitti akka jechuuti. How? Akkamitti? How you come to school? By bus. So manner. Method. We are asking the method. How? By what method? That student come to the school. Good. The number seven, WH is which. This is WH refers to things. Egaa ka gosa WH kun immoo waa'ee wantoota yookiin meeshaalee gaafachuudhaaf gosa gaafii fayyadamnudha. Ishiinis maalitti refer gooti? Things. Gara meeshaaleetti refer gooti. Good. These all are what? WH words. Isaan kun gosoota WH wordiiti. Gaafii detail information. Odeeffannoo gadi fagoo gaafa gaafannu kana fayyadamna jechuudha. I mean dubbii keenya keessatti gosni gaafii WH faallaa gosa gaafii yes or no keessaniiti. In our speech, guys, there are common two types of questions. The first, WH question. The second, yes or no question. Come on, let's visit together the examples. The first example, who refers now, who people are they? Who people are they? In this, the WH word is what? Who? Gosni gaafii kana WH gosa gaafii WH maaliif jennaan gosa gaafii wordii kamiin eegale jecha who jedhuun waan eegaleef waa'ee maalii gaafata waa'ee namootaa gaafachuudha jechuudha. Okay, the second, which subject do you like most? This is idea. The WH word is which. Good. Gosni gaafii kanaas gosa gaafii WH ta'ee kan waa'ee maalii gaafatudha? yaad meeteriyaaliidhaa fi gocha kan gaafatudha. Kanaafuu as keessatti gosa WH keenya eenyuunni which kan jedhudha. Good. Sadaffaan, when is the meeting? Question mark at the end. By the way, in our speech, these WH questions are ended in question mark. Good. Maaliin dhumatu yeroo baay'ee mallattoo gaafiitiin dhumatu. Good. Now, the third one, the fourth, where is the main shop? This person is asking us the destination also. The place where is the shop? Fine. Eessatti dukkaanni kun akka argamtu nu gaafate. Kanaafuu bakkaadha jechuudha. Kanaaf maal jenneerra dubbii keenya duraa keessatti where refers to place. Good. The end, why is she always late? Why is she always late? Oh, she lost task. Maaf barfatte yoo jedhe sababa gaafachuutti jira jechuudha. Baasii mana barumsaa jala darbee taaksii dhabdeen. These are the evidences, the reasons maybe for that. So gaaffiin kun gaaffii maal gaafachuutti jirudha? Reason, guys. Reason or evidence. Maal gaafachuutti jira? Sababa gaafachuutti jira jechuudha. Good. What is she doing? Maal hojjeta? Jirti. This is asking what? Action. In our speech. Which what refers to action, information. Action, information. So, what is she doing? Asking, action.
And the in and the last example, how do you cook dorwat? How do you cook dorwat? By mixing onion, oil, the process, you know, the method. This person is asking what? The method, how someone cooking dorwat. Good. To summarize this all, there are two patterns. To form WH cases. The first pattern one, WH plus do plus subject plus verb. This is pattern one to form WH cases. Listen, where do you live? Where? WH. Do is here. This is subject. This is main verb. WH. This is auxiliary verb. So this is a pattern one. Pattern jechuun maalidha? Formula jechuudha. Formula or form jechuudha. Formii lama fayyadamne gosa gaafii WH ijaaruu dandeenya. Formiin tokkoffaan WH achinis auxiliary verb yookiin verbii gargaartu subjectidhaa fi xumura ijoo yookiin main verb galchuudhaan gosa gaafii WH ijaaruu dandeenya jechuudha. Formii lammaffaan immoo isa kanadha. WH B plus subject. B'n kun eenyu fa'a? Auxiliary verb to be. Auxiliary verb to be. Isaan eenyu fa'a? Is, are, am, was, were, be, been, being. There are 8 verb to be's. Gosoonni verb to be 8 jiru. Isa kanas keessatti gashine akka kanaatti gosa gaafii WH ijaaruu dandeenya. Good. How? WH, are, be, you, subject. Be, WH. So this is the pattern. Second pattern. So very good. Okay, good. The WH questions are the type of question that we use to seek detailed information in English. Commonly, there are 2 types of questions in English: yes or no question and WH question. Good. We use WH questions to grab information detailing. The first one is who. We use the WH who to ask about person. Egaa gosa gaafii who kan gaafannu kan jalqabnuun waa'ee odeeffannoo namootaa sassaabuudhaaf. Inni lammaffaan gosa gaaffii WH keessaa which yoo jenne waa'ee meeshaalee gaafachuudhaaf yookiin immoo yaada waan tokkoo gaafachuudhaaf. Which jacket you bought yesterday? Gosa gaaffii WH ta'e waa'ee maaliiti? Jacket is material. Kanaafu jacket maalidha? Meeshaadha. Waa'ee meeshaa kanaa innaa gaafannu garuu WH kan fayyadamna which. Inni kan biraa whenidha. When yoo fayyadamnu gaa when you start the class? Oh, morning at 2:00 PM. Yoo jenne yoomidha. Sa'aatii isaa gaafate jechuudha. Sa'a kamitti daree galtaa hin jedhe sa'aatii isaa gaafate jechuudha. Good. Where refers to place. Where yoo gaafatu immoo maalidha? Eddoo jechuudha. Eddoo. Where are you from? From. You see that preposition from. From inga bakka keekti waan ta'eef kiidha yookiin hintii akka kiluutti argachuu dandeenyu waan ta'eef weeriin akka galtu walirratti waliin nu galcha. Inni kan biraa gosa gaaffii WH keessaa why'dha. Why'n immoo sababa gaafachuudhaaf fayyadamna. We use why to ask reason or evidence why something happened. The cause. So sababa wanti tokko ta'uuf yookiin gochi tokko ta'uuf innaa gaafannu why'dha fayyadamna jechaadha. Reason. Why you late? Not ask please. The answer. So maaf barfatte jedhe taaksiin hin jiru jedhe sababadha jechuudha. Kanaafuu gosni gaaffii WH why'dhaan eegalu gosa gaaffii why kana sababa irratti kan xiyyeeffatudha.
How haala how you perform something haala waan tokko itti raawwanne yookiin immoo tooftaa waan tokko itti raawwatan ibsuudhaaf how jennee gaafanna jechuudha deebii sana barbaaduudhaaf. How you come to school? By bus. Akkamitti mana barumsaa dhufte jedhee baasiidhaan yoon jedhe immoo haala ittiin dhufe yookiin tooftaa miitadii ittiin dhufe nutti hime jechuudha. Kanaafuu gosni gaaffii WH gaaffii gadi fagoo deebii bal'aa barbaadan gaafachuudhaaf nu gargaaranidha jechuudha. Thank you so much. Mi'a Entertainment. My viewers, please read these questions, activity 1 at your home. Use correct WH word in the blank spaces. Number 1, dash do you work? A, how much? B, where? C, how many? Question number 2, dash do you work with? A, who? B, when? C, how many? Question number 3, dash is your sister's birthday? A, who? B, when? C, which? D, where? Number 4, dash color do you prefer? A, where? B, which? C, when? D, who? Number 5, dash do you come from? A, who? B, when? C, where? D, which? Thank you so much. Thank you for your time. Yeroo keessaniif galatooma. Yeroo biraatti qabiyyee biraatiin hanga wal agarrutti nagaatti isiniin jecha. Don't forget to subscribe and share our comments. You can write your comment and subscribe our channel. Yenna bira qabiyyee biraatti wal agarra. See you later. Mi'a Entertainment.